Dameewwan gurguddoo baayooteekinooloojii kanneen keessaa qophii keenya har'aatiin baayooteekinooloojii qonnaa irratti xiyyeeffachuudhaan wiirtuuwwan qorannoo qonnaa biyya keenyaa keessaa tokko kan ta'e giddugala qorannoo baayooteekinooloojii irratti fuulleffachuudhaan hojiiwwan qorannoo baayooteekinooloojii qonnaatiin wal qabatee akka biyya keenyatti hojjetamaa jiru muuxannoo biyyoota biraa waliin wal bira qabnee kan ilaallu ta'a. Turtii gaarii. የግብርና ባዮቴክኖሎጂ ስና ህይወት ያላቸው ባዮቴክኖሎጂ ቆና yoo jennu wantoota lubbu qaban kanneen akka biqilootaa, bineeldotaa fi orgaanizimoota xiqqoo fi teeknooloojii ammayyaa fayyadamuudhaan wanta qabatamaa dinagdee qonnaa guddisuu argamsiisuu jechuudha. Fakkeenyaaf baayooteeknooloojii biqilootaatiin biqiloota dhukkuboota irraa bilisa ta'an yeroo gabaabaa keessatti laaboraatoorii keessatti oomishuudhaan fayyadamtootaaf dhiyeessuun baayooteeknooloojii qonnaa keessaa isa tokkodha. Maayikiroobiyaal baayooteeknooloojiin immoo orgaanizimoota adda addaa baay'isuudhaan faayidaa dinagdee qonnaatiif oolchuu jechuudha. Fakkeenyaaf orgaanizimoota dhukkuboota akka kaansarii ittisuu fi koolestiroolii xiqqeessuu danda'an maayikiroobiyaal baayooteeknooloojiidhaan oomishamu. Baakteeriyaa fangasiin envaayiroomentii keenya keessatti faayidaa baay'ee qabu. Baayoofertilaayizariin jira, nyaata irratti jira, industirii keessatti jira, bakki isaan ittiin galii jiran bakka hundumaa jiru. Faayidaa amma kana qaban irraa garuu nuti bakka sadii irratti fookasii goonee hojjechaa jirra. Nyaata irratti jira. Food microbial biotechnology jedhama. Agro industrial waste utilization haftee qonnaa irraa fi industirii irraa waste itti gataman nuti sassaabnee faayidaa irra oolchina jechuudha. Nyaata irratti probiotic starter culture kan jedhaman jiru. Nyaatni bukaayee amma nyaata ta'ee dhiyaatutti adeemsa dheeraa qaba. Adeemsa kana kan gaggeessani baakteeriyaa gosa baay'eetu jira. Inni dhukkuba namatti fidus keessa jira. Inni fayyaadhaaf ta'us bukkeetti jira. Milkaa'ina biyyoonni guddatan gama qonnaa fi warshaatiin galmeessan keessatti baayooteeknooloojiin bu'uura. Muuxannoo biyyoota milkaa'anii kana ofitti fudhachuun hojiirra oolchuuf immoo hirmaannaan qaamolee mootummaa fi miti mootummaa murteessaadha. Giddugalli qorannoo biyyoolessaa baayooteeknooloojii qonnaa dhaabbilee qorannoo qonnaa mootummaa fi miti mootummaa akkasumas qaamolee biyyoota alaa waliin hariiroo uumuudhaan hojjechaa jira. Milkaa'inni gama kanaan argame jajjabeessaa ta'us hamma barbaadamuu gadi ta'uu isaa dubbatu ogeessa qorannoo baayooteeknooloojii biqilootaa kan ta'an obbo Jireenyaa Daaksaa. Baayooteeknooloojiin baay'ee guddatee deemaa jira biyya namaatti. Biyyi namaas kan ittiin guddachaa jiru baayooteeknooloojiidha. Keessumaa waa'ee qonnaa jechuudha. Kanaaf baayooteeknooloojiin kun isa amma jiru irraa guddate yookiin akka biyyoota biraa guddachuudhaaf wantoonni gurguddoon barbaachisan tokko meeshaalee kan adda ta'e barbaaduu danda'a. Akka isa kaanii miti meeshaalee ammayyaa barbaaduu danda'a. Fakkeenyaaf warreenuma fuuldura keessanitti argitan kana haala kanaatiin kan baay'ee bal'aa ta'e teeknooloojii baay'ee salphaa ta'edha fuuldura keenyatti arginu. Kanarraa adda kan ta'e riitta baayooreakter kan jedhamu yookiin immoo bifa oksijiinii laachuudhaan isa kanaaf jechuudha yeroo gabaabaa gidduutti haala ittiin baay'isuu dandeenya. Warreen akkasiidhaaf yoo danda'ama ta'e faasiliitiin yookiin meeshaaleen barbaachisan kun iddootti osoo argaman. Akkasumas immoo keemikaalonni baayooteeknooloojiidhaaf barbaachisan yeroo baay'ee rakkisaadha biyya keessatti argachuudhaaf. Kanaaf haala salphaa ta'een akkamitti biyya alaatii bitamee akkamitti akka galuu danda'u otoo irratti hojjetame kunis gaariidha. Meeshaalee fi keemikaalota barbaachisan. Keemikaalli tokkoon ishee dhibuun yookiin itti dabalamuun bu'aa nuyi hojii hojjennu keessatti garaagarummaa guddaa qaba. Miidhaa guddaa qaba. Yeroo gabaabaa gidduutti akka argattuuf yeroo dheeraa hin jirtu taanaan garuu yeroo dheeraadhaaf illee hojjetti akka ittiin arganne si taasisa. Kanaaf warreen akkasii kanaaf iddoo guddaa laachuun barbaachisaadha jechuudha. Baayooteeknooloojii qonnaa jechuun teeknooloojii maloota garaagaraa fayyadamuudhaan oomisha qonnaa gogiinsa dhukkuboota adda addaa fi miidhaa ilbiisotaan isaan irra ga'uu dandamachuu danda'an oomishuudhaan oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuuf nama dandeessu yoo ta'u maloota kana gochuuf nama dandeessan keessaa tokko injinariingii sanyii jedhamuun beekama. Injinariingii sanyii jechuun mala saayinsaawaa teeknooloojiiwwan ammayyaa laaboraatoorii keessatti argaman fayyadamuudhaan sanyiiwwan biqilootaa, bineeldotaa fi orgaanizimoota adda addaa filachuu, walitti fiduu fi wal simsiisuudhaan gosa sanyii haaraa fooyya'aa fi filatamaa ta'e argamsiisuuf nama dandeessisu jechuudha. Haaluma kanaan baayooteeknooloojiin injinariingii sanyii misooma midhaanii fi beelladaa guddisuu keessatti iddoo guddaa qaba. Misooma midhaanii keessatti akaakuuwwan midhaanii aramaa, ilbiisota adda addaa fi gogiinsa qolachuu danda'an oomishuuf nama dandeessisa. Kana malees akaakuuwwan midhaanii adeemsa baakteeriyaal simbaayozizii jedhamuun albuuda naayitiroojiinii biyyootti dabaluu danda'an oomishuuf kan nama dandeessu yoo ta'u mala kanaan ammoo rakkoo faalama naannoo xaa'oo nam-tolchee fayyadamuudhaan wal qabatee dhufu hir'isa.
xiqqeessuu dabalatee humna namaa fi baasii xaa'oo naayitiroojiinii oomishuu fi fayyadamuuf oolu xiqqeessuu keessatti qooda guddaa qaba. Kanarra darbees gosoota midhaanii yeroo gabaabaa keessatti tajaajilaaf oolan qabiyyee albuudaa fooyya'aa qaban akkasumas oomisha haaraa fi mala oomisha haaraa uumuuf kan nama dandeessu ta'uunsaa faayidaawwan injinaringii sanyii keessaa isaan gurguddaadha. Haaluma wal fakkaatuun teekinooloojiin injinaringii sanyii misooma beeyladootaa keessattis qorichawwan dhukkuboota beeyladootaa to'atan oomishuu fi beeyladoota oomisha foonii, aannanii fi killee fooyya'aa fi filatamaa ta'e argamsiisuuf danda'an oomishuu keessatti illee gumaacha guddaa qaba. Teknooloojii kanaan fayyadamuun baay'ee gaariidha. Horiin rimaa garaa keessatti qabatee rimaa baay'ee akka garaa keessatti horogoonee rimaa san garaa isaanii keessaa baasnee guyyaa jahatti rimaa guyyaa jaha akkuma reef jedhe firiijii keessatti kennee rimaa san gara biraatti dabarsuun hin danda'ama. Faayidaan kanaa maalinni saani tokko waggaa tokkotti kan nuu kennuu dandeessu jabbii takka jiruu isii keessatti immoo jabbii haga 10 qofa nuu kennuu dandeessi. Kanaaf saani gaarii aanan haga liitira 30-40 kennuu kan dandeessu yoo jiraatti sanyii isii baay'isuuf hin danda'amu. Teeknooloojiin kun maal faayidaa nuu kenna? Sanyii isii kana akka rimaa baay'ee garaa keessatti hortee rimaa san garaa isiitii baafnee firiijii keessa kennee yookaan immoo yeruma san horii biraa gadaamessa isaanii rimaa akka qabatu goonee rimaa isii keessaa baasnee isaan keessa goonee rimaa isii akka garaa keessatti 6-9 guddisanii dhalan goona. Kanaan sanyii sa'aa gaarii taate kana babal'isuun horsiisuun danda'ama jechuudha. Kun imbroo tiraansfer jedhama. Faayidaa teeknooloojiin injinaringii sanyii oomisha qonnaa keessatti qabuun wal qabatee muuxannoo biyya Gibxi yookiin Misir akka fakkeenyatti yoo kaafne Inistituutiin qorannoo injinaringii sanyii biyyattii gosa sanyii dhukkuboota garaagaraa damdamachuu danda'an kalaquudhaan gosa jirbii sadarkaa idil addunyaatti filatamaa ta'e tajaajilarra oolchuuf danda'eera. Gosti jirbii biyya Gibxi oomishtu gosoota jirbii sadarkaa addunyaatti filatamaa ta'an keessaa tokko yoo ta'u oomisha qonnaa biyyattiin gabaa alaatti ergitu keessaa sadarkaa jalqabaa irratti argama. Dabalataanis biyyattiin kun akaakuu mosee, timaatimaa fi boqqoolloo miidhaa ilbiisotaa damdamachuu danda'uu fi gosa qamadii gogiinsa ofirraa qolachuu danda'u baayooteeknooloojiidhaan deeggaramuudhaan hojiirra oolchuuf dandeessee jirti. Akkuma waliigalaatti injinaringii sanyii oomishaa fi oomishtummaa guddisuu, wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu, qabiyyee albuuda midhaan nyaataa fooyyessuu, eegumsa fayyaa hawaasaa mirkaneessuu fi faalama naannoo xiqqeessuu keessatti qooda guddaa qaba. Waggoota muraasa asitti biyyi keenyas hojiiwwan qorannoo fi qo'annoo saayinsii fi teeknooloojiitiif xiyyeeffannoo kennuudhaan dhaabbilee qorannoo saayinsii fi teeknooloojii jajjabeessuu irratti argamti. Haaluma kanaan muuxannoo biyyoota addunyaa gara biraa irraa argatte ofitti fudhachuudhaan haala qabatamaa biyya keessa jiruun wal simsiisuun faayidaalee gama saayinsii fi teeknooloojiitiin jiru qooddachuuf jecha tattaaffii taasisuu irratti argamti. Bifuma kanaan diinagdee indaastirii qonnaan durfame hojiirra oolchuuf jecha damee qonnaa waggoota dheeraadhaaf mala aadaatiin gaggeeffamaa ture bu'uura irraa fooyyessuun dirqama ta'eera. Ce'umsa diinagdee qonnaa irraa gara indaastiriitti taasifamuu keessuu keessatti dhaabbilee qorannoo qonnaa babal'isuudhaan qonna mala aadaatiin gaggeeffamaa ture irraa gara qonna saayinsii fi teeknooloojii ammayyaatiin deeggarametti ce'uun murteessaadha. Wayita ammaa dhaabbilee qorannoo qonnaa Inistituutii qorannoo qonnaa Itoophiyaa jalatti argaman keessaa tokko giddugaleessa qorannoo qonnaa baayooteeknooloojii qonnaa hoolotaati. Giddugalli qorannoo qonnaa baayooteeknooloojii qonnaa hoolotaa, baayooteeknooloojii biqilootaa, bineeldotaa fi orgaanizimoota irratti xiyyeeffachuudhaan qorannoo bal'aa taasisuu irratti kan argamu yoo ta'u, dabalataanis dhaabbilee qorannoo qonnaa biyya keenya iddoo garaagaraatti argamanii fi dhaabbilee barnootaa olaanoo baayooteeknooloojii irratti barsiisaniif deeggarsa barbaachisaa ta'e haala kennuu danda'uun kan hundeeffame yoo ta'u, wayita ammaa kanaas hojiiwwan jajjabeessaa hojjechuu irratti argama. Hojiiwwan qorannoo baayooteeknooloojii giddugalli qorannoo biyyaalessaa kun irratti hojjechaa jiru keessaa baayooteeknooloojii biqiloota irratti hojii bal'aatu hojjetamaa jira waan ta'eef gama kanaan sadarkaa olaanaa irra jira jechuun ni danda'ama. Gosoota midhaanii fooyya'aa ta'an yeroo gabaabaa keessatti laaboraatoorii keessatti baay'isuudhaan fayyadamtoota biraa akka ga'an taasifamaa jira waan ta'eef gama kanaan milkoofne gama qorannoo moolekiyuulaar baayooteeknooloojii yookiin DNAtiinis yoo ta'e hojiiwwan gaariitu hojjetamaa jira. Baayooteeknooloojiin biyya namaatti maal fakkaata kan jedhamu erga irratti qoratamee booda dhuguma baayooteeknooloojiin bu'aa guddaa qabaachuun isaa erga irratti mirkanaa'eeti yeroo gabaabaa gidduutti inni hojii isaa hojjechaa jalqabe jechuudha. Kanaaf egaa yeroo ammaa kanatti akka biyya keenyaatti yoo ilaalle baayooteeknooloojiin sochiiwwan mul'atan keessaa tokko sochii tishuu kaalchariiti.
tishuu kaalcharii jechuun laaboraatoorii isa keessa jiru kana gidduu gala qorannaa babal'isee akkasumas warra abbootii qabeenyaa dhuunfaa birarree ga'ee teekinooloojiin kun isaaniif galee jechuudha. Sanatti fayyadamanii galii isaanii ittiin mijeeffachaa yookiin ittiin fooyyeffachaa jiru jechuudha baay'ee. Akkasumas immoo teekinooloojii kanatti fayyadamuudhaan qotee bulaa bira akkamitti akka gahuu danda'amu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Akkasumas suma raaciteessuu jedhamu kanayyuu yoo ilaalle karaa abbootiin keenya fayyadamaa turan yookiin karaa qorattoonni qonnaa durii fayyadamaa turan irraa haala adda ta'eetiin yookiin haala ammayyaa ta'eetiin baayooteekinooloojii fayyadamuudhaan hojiiwwan jalqabaniiran yookiin hojiiwwan hojii irra jiran jiru. Fakkeenyaaf aannan itittuu yeroo gabaabaa keessatti sa'aatii barbaaddetti aannan itittuu argachuudhaaf kan si dandeessisu jechuudha. Warreen kana egaa warra raaciteessan raaciteessuudhaaf yookiin warra itittuu keessatti itittuun akka itituudhaaf hirmaannaa guddaa bineeldota yoo ijaan hin argamne hirmaannaa isaan qaban isaaniin baay'isu hirmaannaa isaanii dabaluu akkasumas baay'ina isaanii dabaluutiin hojjetamaa jira jechuudha warreen akkas akkasii. Akkasumas immoo karaa baayooteekinooloojii bineeldotaatiin sanyii kormaa tokko akkamitti akka fooyyessuu akka danda'an mala baayooteekinooloojii fayyadamuudhaan sanyii kormaa tokko iddoo biraatiif fidanii addanatti laaboraatoorii keessatti saawwan baay'isuu yookiin imbiruu isaanii jechuudha. Imbiruu isaanii guddisanii booda akkamitti laaboraatoorii keessa qofatti baay'isanii booda gara fiildiitti baasuu danda'uun jalqabameera biyya keenya keessatti jechuudha. Asitti hojjetamaa jira. Baayooteekinooloojiin amma erga biyya keenya dhufee yeroo baay'ee gabaabaa ta'etti jechuudha. Keessumaa bara baranaa kana erga kunis of danda'ee dhaabbatee hanga ta'e tokko baayooteekinooloojiin iddoo guddaa qabaachuun isaa beekamaa jira. Egaa yeroo gabaabaatti haa jalqabu iyyuu malee yeroo gabaabaatti iyyuu baayooteekinooloojii itti fayyadamuudhaan bu'aa baay'eedha kan argamaa jiranii. Baayooteekinooloojiin saayinsii kanarraa kan adda isa taasisu tokkoffaa yeroo gabaabsa lammaffaa immoo oomishaaf oomishtummaa dabala. Fakkeenyaaf wantoota baayooteekinooloojii itti fayyadamuudhaan hojjetan tokko tishuu kaalchariidha. Hojiiwwan tishuu kaalcharii keessatti hojiin tishuu kaalcharii kun fakkeenyaaf buna yoo fudhanne abbootiin keenya karaa sanyii isaatti kan isaan facaasan asitti tishuu kaalchariitiin garuu baala isaatiin fudhachuudhaan baala isaarraa jalqabnee jechuudha. Baala isaarraa jalqabnee nyaata uumamaa kanaaf warreen kun nyaatadha. Warreen kana haala kanaatiin qophaa'ee yeroo gabaabaa gidduutti baala isheerraa kaane baala ishee yoo arganne iyyuu gahaadha jechuudha. Yeroo gabaabaa gidduutti baay'isuu dandeenya. Kanaaf baala tokko isheerraa hamma 1,000 fi sana olitti baay'isuu dandeenya. Mukti bunaa iji bunaa tokko garuu tokko yoo facaaste tokkuma sii biqilti.